Pireezidaantiin duraanii naannoo Somaalee obbo Abdii Mohaammed Umar yookaan Abdiilleen beekaman hidhaarraa gadhiifamuun sirrii miti jedhe dhaabbatni mirgaa namummaatiif falmu Human Rights Watch. Dhaabbatichi ibsa wixata kana baaseen hidhaarraa gadhiifamuun Abdiillee aanga'oonni badii raawwataniif himatamuu dhabuu jajjabeessa jechuun balaaleffate. Pireezidaantiin duraanii naannoo Somaalee Abdiillee waggoota 5 dura bara 2018 magaalaa Finfinnee keessatti to'ataman. Firaa'ol Balaa. Human Rights Watch ibsa baase keessatti mootummaan sarbama mirgaa hedduuf Abdiillee gaafatamaa gochuu dhiisuun dhaamsa himatamuu dhabuun sirna yeroo kanaa ta'uu akeeku dhaameera jedhe. Bara 2010 hanga 2018 bara aangoo pireezidaantummaa naannichaarra turan humna addaa naannichaa fayyadamuun sarbama mirgaa guddaa raawwataniiru jedhamuun ture. Aanga'aan kun to'annaa jala kan oolan. Kamisa darbee waggaa 5 walakkaa ol booda hidhaarraa kan hiikaman abbaan alangee himannaa isaanii waan kaaseef akka ta'e abukaatoon aanga'aa duraanii kana BBCtti himanii turan. Mootummaan Itoophiyaa haqa yeroo ce'umsaa irratti imaammata qopheesse hojiitti galchuutti wayita jirutti aanga'oota badii guddaa dalagan gadhiisuun sirrii miti jechuun mootummaan murteessaa keessa deebi'ee akka ilaalu gaafate. Human Rights Watch mootummaan federaalaa Abdiillee to'annoo jala kan oolche sarbama mirga namoomaa naannoo Somaalee keessatti raawwatame akkasumas sabummaa fi amantii irratti xiyyeeffachuun hokkora kakaasuu dhimmoota jedhaniin akka shakku eeruun ture. Waggaa tokko booda ammoo bara aangoo isaanii gara dhumaarratti humna addaa naannichaa fi dargaggoota kaan fayyadamuun saboota Somaalee hin taane irratti akkasumas bataskaanota warra kiristaanaa irratti haleellaa raawwachuun himata irratti bane. Human Rights Watch bara 2018 keessa sarbama mirgaa mana hidhaa Ogaadeen keessa jiru namoota dararamanii argan gaafachuun gabaasa bal'aa baasee ture. Hidhamtoonni sirna Abdiillee jala turan tajaajila fayyaa, abukaatoo fi nyaatallee argachaa akka hin turre komataniiru. Ministeerri haqaa biyyattii Abdiillee akka gadhiifaman kan murteesse fedha uummataa eeguuf jecha akka ta'e miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Abdiilleen fulbaana bara 2018 keessa wayita beellama mana murtiif dhiyaachuutti turan foddaa cabsuun poolisii hudhuun miliquuf yaalaniiru jechuun poolisiin isaan himatee ture. Himannaa kana duula maqaa xureessiitii jechuun akka hin raawwanne aanga'aan duraanii kun dubbatanii turan. Mudate sababa hojiirra oolmaaf fooyya'insa siistamaan kan wal qabatu ta'uu baankichi ibse. Namootni maallaqa kan isaan hin taane baafatanii fi gara baankota dhuunfaa kaanitti dabarsanis to'atamaa fi adda baafamaa jiraachuu baankiin daldala Itiyoophiyaa ibsa galgala kana kenneen ibseera. Jimaata darbe galgala baankii daldala Itiyoophiyaa rakkoo siistamaa erga mudate barattootni yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa akkaawuntii baankii isaaniirraa maallaqa gahaa osoo hin qabaatiin maallaqa hedduu daddabarsuun barame. Guyyoota dhuma torbee irratti dubbii ijoo marsaalee hawaasaa kan ta'e dhimmi kun adeemsa sirna baankii hin eegneen barattootni hedduun maallaqa callaa ATM keessaa baafachaa akka turanii fi waliif daddabarsaa turuun gabaafameera. Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa waggaa 5ffaa kan ta'ee fi maqaan isaa akka eeramu kan hin barbaanne jimaata darbe barattootni hedduun osoo akkaawuntii baankii isaaniirraa maallaqa gahaa hin qabaatiin maashina maallaqa ittiin kaffalamu ATM bira deemuun birrii baafataa akka turanii fi kaan ammoo maallaqa waliif dabarsaa akka turan BBCtti hime. Gaaficha ture barataa waan ta'eef dubbisaa turre gara laabireerii galee achi bishaanii kanan dhugufa badhe dormitti galee rafeen kan jettuma jechuudha. Saamee qarratte jechuudha. Kanan laabireerii abbuu koo yaadadhu sa'aatii 6 daqiiqaa 40 waan akkasii kana wal jaal sa'aatii 7 keessa immoo rafeera. Achi booda ijoolleen irratti bilookirra xiqqoo sagalee na dhaga'amaa yoo akkuma tasaa ijoolleen dormitti naannoo dormitti dhufanii dubbatanii sana booda oduu saamma tokko dhaga'ee waan akkasiidha jedhamu isaa ergaa tiraanzaakshiniin appilikeeshinoota lamaan sana gidduu jiru sirriitti hojjechaa jiranii dura dhaga'ee sobanatti fakkaatee takka turanii immoo naannoo ATM deemanii turan ijoollee. Sana booda naannoo ATM deemanii fiigaa dhufanii achi beektaa yeroo deebi'anii maaliif akka isaan fiigaa dhufan ergasii gaafa gaafannu poolisoonni achi akka deemnu achi akka birrii baafannu eeyyamneenii sababni isaa immoo ijoollee baay'inaan waan naqaniifidha. Ta'uu kan hin beeku ga'ammoo kanaattidha. Sana booda immoo bulee oduun immoo akkuma beekamu waan akkasiidha dhugumadha. Sisteema baankiitu sirrii hojjechaa jiru kan jedhamu immoo dhageenya argisiisa malee amma namatti bakka waan hin beeku sana. Koodii wayii barattootatti wanta ergametu jira moo yookaan siistamichumatu dogongoraan hojjechaa ture kan jedhudha odeeffannoon sin qabdan? Yeroo sana ani waan hin dhagee tokko qabu garuu wanti ijoolleen jedhanii intinoota sana CBEdhaa fi CBE birrii gidduutti yeroo birriin darbu kukkutatu yookiin tiraanzaakshini dikiriisiin godhu kan jedhamu qofaan dhagee. Isaanis immoo odeeffannoodha waan ta'eef iddoo isaan nagaan hin beekne ijoolleen akkasuma daddabarsitee odeessite waan ta'eef yeroo sanaaf immoo
irra caalaa barattootuma yuunivarsiitiidha jedhudha barattoonni yeroo sanaan. Ijoolleen amma maallaqa baafatan akka jiran fa'aa dhagahaa turre yuunivarsiitiin Jimmaa keessattuu kan naannuma jalqabaa irratti maqaan keessaa tokko barattoonni akkas maallaqa baafannee jedhanii haasa'an turanii. Yaa galgala sana kan shakkamu akka maallaqni ba'e naannoo ATM deemanii achi booda immoo xiqqoo fiiganiiru namni dura dhaqee naannoo ATM sana ga'e akka birriin baafate beekamaadha waanuma shakkamu natti hin fakkaatu yoo hammamtaan isaa gaa ATM gibbii keessa baay'inaan hin jiru waan ta'eef hammamtaan isaa akka warra bakkee baafachuu dadhaban wanti muraasni waan ba'e natti fakkaata garuu amanatti immoo baay'ee dhadhees immoo jala maree dubbachuun hin jiru. Siistemnis immoo yeroo sana dhaabate naannoo sa'aatii 7-8 sana gidduu garuma 8tti kan siqu natti fakkaata. Kana yeroo sanaa kaasee immoo hojjetu wantichiyyuu tiraanzaakshiniin appilikeeshinii jedhaman sana gidduus immoo hojjechuu dhaabee. Teekinooloojii maallaqa daddabarsuu baankichaa irratti rakkoon mudatee barattoonni yuunivarsiitii maallaqaa kan isaaniin taane daddabarsaniiru jedhamu hordofee jaarmiyaaleen barnootaa olaanoon akeekkachiisa baasaniiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa, Finfinnee fi Diillaa jaarmiyaalee barattootaaf ergaa akeekkachiisaa dabarsan keessaati. Hojjetaan yuunivarsiitii Diillaa maqaan isaanii himachuu hin feene tokko maallaqa barattoota fudhatan keessaa hagi birrii miiliyoona walakkaa ta'u deebifamuu BBCtti himaniiru. Warri baankii daldalaa kaampaasiiwwan lamaanitti argamuun barattootaaf fedhiin deebisan irraa maallaqa guuraa turan har'as barattoonni deebisaa jiru jedhan namni kun rakkoo baankicha mudate kanaan maamilootni maallaqa callaan ATM keessaa baasuun alatti gara baankiiwwan birootis maallaqa dabarsaniiru. Kan hordofees baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa baankiiwwan tajaajila ATM akka dhaaban ajaja dabarsuu BBC maddeen irraa hubateera. Akkaawuntii herrega baankii daldalaatii baankiilee maallaqni itti ergame keessaa baankiin Daashan isa tokko. Baankicha akkaawuntiiwwan baankii daldalaa irraa maallaqa galeef akka hin sochoone dhorkaan irra kaa'amu hojjetaan baankichaa maqaan isaanii akka dhaamu hin feene tokko BBCtti himaniiru. Hojjetaan baankichaa kun herregni hagam ta'u dhorkaan irra kaa'amuu beekuu baatus siistama baankii daldalaa irraa rakkoo mudachuu ibsamee hordofee daddabarsi maallaqaa 4,500 ol raawwachuu himeera. Baankiin daldala Itoophiyaa erga bara 2022 haaromsa teekinooloojii dijitaalaa guddaa akka gaggeessaa jiru ibseera. Tajaajila si'ataa karaa dijitaalaa kennuuf yeroodhaa yerootti teekinooloojii haaraa hojiirra oolchaa turus ibseera. Haleellaa saayibarii biyyoota alaa irratti aggaamamus danda'uun haga ammaa gahu ibsaarra kennan ibseera. Jimaata darbe halkan garuu rakkoon siistemaa guddaan mudachuu kan hime baankichi kunis hanna hin malleef akka saaxilee fi gochaa kanaanis akka guddaa rifatee fi naasuu guddaa keessa akka gale ibseera. Rakkoon kun kan uumame sirna yookaan siistamii herreega wal simsiisuu si'eessuuf tolfamee ture irratti yeroo fooyyeensi taasifamu dogoggora uumameen hattootaaf qaawwa banameeni jedhe ibsa galgala kana kenneen. Ammallee hojiin odiitii waan hin xumuramneef odeeffannoo guutuu dhiyeessuu hin dandeenye jedheera baankichi. Baankichi maallaqi gara baankota dhuunfaa fi teelee birrii dabarfaman akka dhaabbatan deeggarsa gaafachuun akka dhaabsise simeera. Qaamoleen daddabarsa maallaqaa raawwatan akka seeratti dhiyaatan gochuu jalqabus baankichi ibsa kanaan eereera. Dabalataan maamiloota maallaqa mataa isaanii daddabarsanii fi maallaqa kan isaanii hin taane daddabarsaa turan adda baasuu akka itti fufee jirus ibseera. Baankiin daldala Itoophiyaa ibsa isaa kanaan bor imaanaa biyyaa fudhatu jedhamanii kan eegaman barattoonni yuunivarsiitii adda durummaan yakka kanarratti hirmaachuutti guddaa gaddus. Bara bulchiinsa Dawaayii hojiirraa ari'amanii soorama malee turuun dhiyeenya kana akka murtaa'eef himan. Obbo Dirribiin yeroo adda addaatti gaaffii siyaasa uummata Oromoo kaasuu isaaniif hidhamaa turuus himaniiru. Yeroo mana hidhaa turan kan barreessan kitaaba isaanii ilaalcha Oromoo jedhu hiriyootni isaanii gargaaruun maxxansiisaniif gurgurachuun jiraachaa turus dubbatu. Amma yeroo waan hin qabu fixeera jedhutti obbo Tokkummaa Fiixee fi hundeessaa fi hojii gaggeessaan giddu gala wal'aansa ispeeshaalaayizidii haadholii daa'immanii fi dhibee keessaa lubbu Dr. Shimallis Laggasaa akka isaaniif arjooman BBCtti himan. Akkaataatti kitaaba isaanii jalqaba maxxansanii ittiin jiraachaa turanis himuun jalqabu. Mana hidhaatti kitaaba barreessaan ture karaa mana hidhaatti fuudhanii bahuun rakkisaadha. Ijoollee warra daraqa wanyal jedhaman warra hannaan nama lolaan hidhamanitti yeroo isaan murtii argatanii gara Zuwaayitti hidhaa darban isaanitti kennine isaan fuudhanii dhaquu guddansaa katta'amanii achi immoo namni nuu fidee akka kanatti kitaabni koo duraa Noorweetti karaa Nuureefaa lubbuun ishee Amaaraa lubbuun ishee darbeera. Isheen fuudhanii achitti waniidhaan kompiitaraan hojjetamee yeroo sana filooppii diiskii waan jedhamu tokko jira. Isaanis isaan hojjetamee inni egaa matsaafa ta'ee isaa anaasa hojjetee gara fixuu ga'u immoo ammayyuu jira. Atilaantaa Ameerika jira namni Tasfaayee Kennaa jedhamu immoo dhufee na barbaadee. Wanni san filooppii diiskii sana fudhatee Ameerikaa dhaqee matsaafni koo achitti bahee ilaalcha Oromoo jedhama guddaadha. Fuula 537 as qaba. Egaa inni bahee amma hidhaadhaa bahee hojii hin qabu
Matsaafni isaa gurguramee sumaan jiraataa matsaafni yeroo 4 deebi'ee piriinti ta'ee obbo Diinquu Dachaa Saallee al tokko 240 kaffalanii koppii naa baasaniiru. Utuman isaan jiraadhu dhume amma matsaafas deebisee maxxansuu hin dandeenye. Kana gidduutti namni Taliilaa Dheeressaa jedhamu amma gara Singaappoor jira Itoophiyaa.